mana kiyyatti dhuftee na qabatte. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee haga xumuraatti yookiin immoo digrii sadaffaa dooktareetiitti baradheera. Yeroo ammaa kanas maqaan ani hawaasa keessattiin waamamu maqaa haatiif abbaan koo ittiin na waamaniin otoo hin taane dooktar maqaa jedhuuni. Barnoota kiyya digrii sadaffaas kanan xumure umriin koo waggaa 31 yeroo guutu. Akka biyya keenyaatti namoota yeroodhaan barnoota digrii sadaffaa isaanii xumuranii keessatti ramadama. Kanaaf immoo kan nagahee jajjabina kiyya otoo hin taane waan qaban otoo natti hin qusatiin obbolaan koo, maatiin koo, haatii fi abbaan koo waan qaban gurguranii liqeeffatanii yeroon barnoota haayiskuulii jalqaba irraatii kaasee gatii isaan natti kanfalanidha. Olmaa isaanii yoomiyyuu yoo ta'e kanfaluu hin danda'u. Namni kanarraa hafeen hafaa kan ta'een nama gargaara mitiire. Haatii fi abbaan koo kan qaban sangoota ittiin lafa qotatan horii horsiisan gurguranii harka duwwaa hafaniitu anaan kanaan nagahanii. Kutaa 12tti yuunivarsiitii seeneen qabxii guddaa galmeessiseen yuunivarsiitii seeneellee qabxii guddaadhaan eebbifameen carraa barsiisuu fi barnoota digrii lammaffaa barachuu homaa waggaa tokkollee otoo lafan taa'een argadheen barnoota digrii lammaffaa kiyyas waggaa tokkoof baatii 6tti qorannoo hojjedheen eebbifameen yuunivarsiitii keenyaanillee dabalataan ajaa'iba jedhameen ijoollee waliin barachuun hin jalqabe durseen xumureen qarshii fi meedaaliyaadhaan eebbifameen deemsa barnootaan milkaa'inaa kiyya ittiin fufsiise. Kanaan booddees waggaa 2 ergan hojjedhee booda carraa digrii sadaffaa biyyoota garaagaraatti carraa iskoolaarshiippii yaalus haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu dinnaan umrii kiyya gubuu hin qabu jedheen yuunivarsiitii Finfinneetti guuteen darbeen barachuun eegale. Yeroon digrii kiyya sadaffaa kana baradhu ture hariiroo jaalalaas bara jireenya koo keessatti tokko jedheen kan hin eegale. Sababiin isaa immoo kana dura umurii kiyya darbanitti gocha akkanaa yaaduuf isaa ta'u gochuuf hiriyoota kiyya waliin irratti hirmaachuuf yeroon arganneen ture. Xiyyeeffannoon koo inni guddaan barnoota irratti. Hiriyoonni koo jaalalas ta'e waa'ee jaalalaa yeroo naaf kaasan fedhii dhabeen otoo hin taane ani wanta akkanaaf waan hin uumameyyuu natti hin fakkaatu ture. Ijoollee dubaraas dhugaa dubbachuuf baay'een sodaadha. Akkan baay'ee sodaadhu barattoota daree keenyaas haa ta'u barattoonni haayiskuuliitti mana barumsaa waliin baranne hundi isaanii ni beeku. Barnoota kiyyaan cimaa ta'us akkam jedhee nagaa gaafachuuyyuu wantan sodaadhuuf maqaa addaa mana barumsaa keessatti naaf baasan ijoolleen dubaraa ni qabu. Yuunivarsiitii galeellee akkanuma ijoollee dubaraa waliin haasa'uun waanan biraadha. Si affeerra yoonaan jedhanillee ani nama tole jedhuun miti. Mana amantaa deemuus bahanii bashannanuus dhuguus homaa wantan beeku waan tokkoyyuu hin qabu. Tokkoof tokko kanani mana barnootaa keessatti beeku qayyabachuu gaaffii barsiisaan gaafate kan hin beeku yoo ta'e harka baasee deebisuu kan hin beekne yoo ta'e immoo gaafachuun warreen ani beeku. Kanaan hiriyoonni koos hin goyyomiin isa akka keetu dubartii abbaan fedhe itti haasa'e fuudhaa ammumaan barbaaddachuu filachuu yoo hin beektu ta'e booddeen rakkataa ishee deessetu dhufee sitti galaa jedhanii natti qoosu ture. Barnoota kiyya digrii lammaffaa baradheen barsiisummaa guutummaa guutuutti akkuman jalqabeen ijoollee dubartootaa tokko lamatti siquuf yaaleen ture. Haa ta'uutii garuu akka isaan na bira ga'anitti wantan waameefiin mari'addaa yookiin immoo waliin hinaasa'a otoo hin taane nan qayyabachiisa nan gorsa miira jaalalaa dhiiseen obbolummaan natti dhaga'amee maallaqa kafaa kenneefi nan gaggeessa. Takkaa lama na bira dhufanii erga yaalanii booda dubartii si hiite qabdaa waa malee mitii jedhanii narraatii fagaatu. Anaanis amalli koo kuni duubatti deebi'een ajaa'ibaa nan yaala naaf hin milkaa'u. Dhumarratti kan hin murteessa'e amma maatii kiyya sirriitti gargaareen booddee maatii makiyyaan biyyaa dubartii bareedduu gaarii taatee naaf filadhaatii naaf ergaa biyya kiyyaa fuudhuun barbaada jedheen itti dhaammadha jedheen murteeffadhe taa'e. Kanaan maatiin kiyya natti dadhabaniiru mitire mindaan barsiisummaa baay'ee xiqqoo taatus haa ta'uutii
garuu gatii mana kiraa fi qarshii 1,000 qarshii 2,000 ofiif kaawwadheen haadhaaf abbaa koof mana qorqorroo jaareen hanga humna kiyyaa kan isaan gammachiisu gochuu danda'eera. Maalis yoo ta'e gatii isaanii kanfaluun natti ulfaata ture. Hangan digrii sadaffaa baradhee xumurutti maatii kiyyaaf gochuu kan hin danda'e maallaqan qabu walitti qabeen mana tokko ijaaruu qofa. Kanaan isaanis xiqqoodha naan hin jenne natti gammadanii. Maarree garuu yeroon yuunivarsiitii Finfinnee barachuu dhufe kanatti mucayyoo biyya kiyyaa tokko waliin gaddate irratti wal argine. Finfinnee keessatti haati abbaan firri ofii baadiyyaadhaa miidhameera yoo ta'e gara baadiyyaa deemanii dhufuun xiqqoo waan ulfaatuuf nama maatiinsaa jalaa miidhame sana deemamee akka aadaaf duudhaa keenyaatti ni gaafatama mitiire. Anis kanarratti ture mucayyoo kanaan kanan waliin baree Finfinnee keessaa akka hojjettu barattee akka eebbifamte qofaashee akka jiraattuu fi kanneen kana fakkaatan nattaasofte. Bilbilas wal jijjiirree yeroo sanarraatii kaasee anis bilbiluufiin eegale isheenis naaf bilbiluu eegalte. Imalli yookiin immoo deemsi jaalalaas akkanumaan eegala mitiire. Anaa fi mucayyoon kun jaalala kanaan eegalle. Yeroo jalqabaaf harka kiyya gateettii dubartiirraan kaawwadhe. Hidhiin kiyyas umriin koo waggaa 26 yeroo guutu yeroo jalqabaadhaaf dubartiidhaan dhungatame. Kanarra darbee ofii kabajin ishee dur kan fudhatame ta'us kabaja dhiirummaa koo na harkaa fudhate. Jireenyan jiraachaa turerraatii jireenyi addaa fi mi'aawaan baay'ee namatti tolu jaalala kan jedhamu akka jiru natti argisiiste. Baay'ees naaf taate. Harka caalus mana kiyyatti dabarsuun hojiidhaa akkuma deebiteen nyaata kiyya hojjechuu, uffata kiyya miiccuu fi kanneen kana fakkaataniin na gargaaruu eegalte. Waa'ee koo wanta isheen hin beekne hin qabdu. Miindaa kiyya yoom akkanaaf galu, miindaa kiyyaan immoo maal akkan gochaa jiru wanta hundumaa isheettin himaam. Isheenis tokko lamaan qorattee na gaafate. Barattee akkuma xumurteen gara yuunivarsiitii kanaatti deebitamoo carraa gara biraa jireenya keef yaaltaa jettee yeroo na gaafattu carraa gara biraa maaltu jiraa jennaan yaalaa. Kanumattin jabaadhee hojjedha malee waggaa amma kana baradheen dachaa waggaan baradhee immoo yuunivarsiitii seenee tajaajiluun dirqama kiyyadhaa jedheen dirqama yuunivarsiitii na barsiisaa jiruutiif hin mallatteesse dabaleen isheetti hime. Yeroo kana isheen bara baraaniyyuu sooressa ta'uu hin dandeessu jechuudha kaa jettee afaan guuttee natti himteetti. Haa ta'uutii garuu sooressa ta'uun hiyyeessa ta'uun ana biratti hiika guddaan qabu. Sababiin isaa immoo haga humni koo danda'e hojjedheen namaa gadi otoo hin taane barattoota na waliin baratanii ol ta'een sadarkaa kanarra gaheera. Sadarkaan amman ittiin gahe kana maallaqaan madaaluu hin danda'u. Sababiin isaa immoo maallaqa waan qabaataniif qofa sadarkaa kanarra gahuun gonkumaa hin danda'amu. Kanaananis jaalallee kiyyaan wanti hundi maallaqaan jijjiiramu. Jireenya ofii keessatti wanta ufu hin beekamu. Sadarkaan amma jiru irratti namaa ol hin jira malee namaa gadi hin jira jedheen isheetti hime. Yeroo kana isheen mana dhoqqee ijaaruufillee waggaa amma kana nama sitti fudhatedha. Sanuu biyya waan hundi rakasa ta'eti. Daandii jireenya gara biraa yaaluu qabda. Kana ta'uu baannaan garuu umurii kee guutuu hiyyeessa taatee haftaa. Ijoollee keefis maatii keefis waan gaarii kan ta'e fiduu kennuuf hin dandeessu jettee naaf deebiste. Kanaan anis ija maaliin akka ilaalteen beeku. Haa ta'uutii garuu jireenyi amma narra jiru irraa hafaa jireenya nagaa jiraachaan jira. Miindaan kiyya siitiin iyyuu ni jiraachisa. Kanaan ol wanti lafa kanarratti barbaadu kabiraan hin jiru. Wanta rabbi gara fuulduraatti gara biraanaaf qopheesse immoo hin beeku. Wanta hin beeku hin qabu jedheen isheetti hime. Edaa isheen wanta ishee yaadaa turtu jirtu egeree keenyadha. Egereen keenyi miindaa kanaan akkam ta'e itti fufaadha. Ani immoo qulqullummaan koo maatiin kiyya yuunivarsiitii yeroon baradhu maallaqa yeroo naaf ergan wanta na hir'atetti deemeen ittiin hin guutadha malee shayee dhuguu buna dhuguufillee maallaqa maatiin koo bifa kanaan horii isaanii hir'isanii naaf kennan ittiin balleessu. Uffatallee yeroon biyya galu obbolaa kootu narratti ilaalee maatii kiyyaan naaf bichisiisa. Ammas yeroon jiraadhu kanatti gatii mana kiraa ergan kanfaladhee booda deemeen buddeenaaf kontiraata kan baatii tokko nan kanfala. Wantoota nan barbaachisan nan bitadha. Taaksiifillee yoo natti barfate malee dareen ittiin baradhu dhiyoo waan na ta'eef hin fayyadamu. Yeroon deebi'u garuu xiqqoo waan natti galgalaa'uuf taaksiin fayyadama. Kanaaf mataa kiyyaaf jireenya nagaan jiraadha. Hagamis xiqqoo yaa taatu maatii kiyyaan nan gargaara. Jaalalleen kiyya kuni garuu miindaan ishee homaan jedhu. Haa ta'uutii garuu darbitee maatii ishee gargaaruu miti. Anaan iyyuu nan ga'u naan jetti. Anis hamma kanaa fayyadamtee hamma kanaa qusachuu dandeessaa. Maatii kee maalisaa ta'u waan qabaniin si barsiisaniiru yeroon jedhu amma
amma yeroonitti kanan godhu miti kana yeroon ittiin godhus nan qabaa jettee naaf deebiste. Icciitii waa'ee dubartii haga dhumaatti baruun ni ulfaata mitiire tole jedheen bira darba ture. Hariiroo jaalalaatiin naannoo waggaa lamaa waliin fidne. Eebbi kiyyas jala gahee. Amma anis nama guddaa ta'eeraa seera qabeessan gaa'ela haa dhaabannuu jedheen gaafadhaani. Yeroo kanatti jaalalleen koo natti kofalte. Maallaqa keessa kamiin jaarsa gara maatii kiyyaatti ergitaa? Siif bar qarshiin 5,000 qarshiin 10,000 guddaadhaa. Maallaqa keessa kamiin gaa'ela yookiin immoo cidha naaf raawwattaa jettee na gaafatte. Yeroo kanaani jaarsummaa erguuf maallaqa maaliif barbaachisaa? Yoo barbaachise immoo yoon dhabe maatii kiyya obbolaa koorraas liqeeffadheen wanta danda'amu hundumaa nan raawwadhaa yeroon jedhuuni. Ati edaa mucaa baadiyyaadhaa mucaa aanaa magaala keenyaa natti fakkaatteeti. Mee akka magaala keenyaatti jaarsummaan haala kamiin akka ergamu maaltu akka barbaachisu gaafadhuuni jettee na gaafatte. Anis gaafadhee jennaan wanti addaa wanti barbaachisu akka hin jirre natti himanii ittiin himee. Maatiin kiyya tole jedhaniin jedhaa maaliin gaa'ela naaf raawwataa jettee yeroo na gaafattu akka biyya keenyaatti deemnee humna keenyaan gaa'ela ni raawwannaa. Qorannoodhaaf maallaqni hafe kan naaf kennamu ni jira. Qarshii 30,000 ni ta'a. Sanaan deemneen gaa'ela keenya ni raawwatannaa jedheen isheetti dubbadhe. Kolfa keessaa fuute 30,000 miti 100,300 otoo qabaatteeyyuu cidha raawwachuuf hin dandeessu naan jette. Gatii suuraa, gatii konkolaataa, gatii veelloo fi kanneen kana fakkaatan natti himte. Ati karoora anaan fuudhuu hin qabdu jettee otuun baay'ee ishee jaalladhu haasona waliin dhaabde. Mana kiyyas dhufuu dhiiste. Mana sheeroon deemus bakkan deemuun qaba jettee na dhiistee deemti. Baay'ee rakkadhe. Eebbi kiyya jala gahee qorannoo kiyya xumuruuf gaheen sababa jaalala isheetti joon ja'een wanti hojjedhu na harkaa badee baatii 6 ana jalaa na jalaa dheerate. Kunis qorumsadha jedheen guutummaa guutuuti ishee dhaabe. Yeroon eebbifamurraa baatii 6 dabaladheen eebbifameen gara hojii kootti deebi'e. Gara hojiitti ergan deebi'ee booda maatiin koo dabaree isaaniitiin jaalallee ni qabdaa maaliif hin fuutuu jedhanii na gaafatanii akkan isheedhaan qabadheeru isaanitti himee ture. Maatiin immoo yoo dursee dhagahee ollaattillee firattillee ilmi kiyya intalli kiyya mucaa akkanaa waliin jira jedhee haasa'ata mitiire. Isheenis nama baratte waan na ta'eef maatiin koo haasa'uu jalqabanii turanii. Haa ta'uutii garuu ifa baaseen abbaa kiyyaan walii galuu hin dandeenye kana naan jedheen isaanitti hime. Abbaan koo maalati kanaan booddee doktara mitii maallaqa hanga kanaa akkamitti dhabdaa jedhee na gaafate. Maatiin kiyya barnoota kiyya akkuma xumureen waanuman sooressa ta'u isaanitti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu ifa godheen abbaa kootti himeen yoo naaf yaaddan kanaan booddee akka hin miidhamne yoo feetu ta'e mucaama ija keessanitti tolte kan biyya koo kan taate atillee haati kiyyallee warra akkanaa waliin fira otoo hin ta'ee natti tole jettee kan garaan keetti gammade naaf eebbisiitii naaf ergaa jedheen itti madde. Abbaan kiyyas tole yaa mucaa koo kan inni siif filadhe kan haati kee siif filatte kan obboloonni kee siif filatan hin tuffatiin malee siif erginaa jedhanii natti dubbatanii. Isaanitti dubbadheen baatii 2 booda obboleessi kiyya quxisuun Finfinneetti koottu na fudhu jedhee natti bilbilee. Anis obboleessa kiyyaan fudhachuu yeroon deemu kunoo maatiin kiyya kan siif qopheessan mucayyoo kanadha jechuun sarpiraayiz na godhe. Dhugaa natti hin fakkaanne fudhadheen hin galee. Mucayyoon abbaan irraa boqotee haati guddisuu dadhabdee mana adaadaa ishee galtee barnoota kutaa 10ffaa erga xumurtee booda adaadaan ishee kutaa 10ffaallee si barsiisuu hin danda'u jennaan garatti galagaltu dhabdee daandiirra bo'aa otoo uftuu obboleessa kiyya quxisuu arge kanatu argee manatti fidee dhufee kan fardaan barbaadan lafaan namaa dhufa jedhanii maatiin kiyya bulaniima gara kiyyatti erganii. Abalutti heerumtaa otoo hin taane heerumtaa jedhanii ishee gaafannaan eeyyeen heerumuun barbaadaa dhiphina keenya keessaa kan na baasu yoon argadhee jettee isaanitti himteetti. Naaf bilbilame obboleessi kiyyas biyyaa ka'e anis bakkan jirurraan ka'e Finfinneetti wal argine kunoo abalu jedhamti intala obbo abaluuti jedhee natti kennee deebi'e. Anis garaa guutuudhaan gammadeen fudheen garan yuunivarsiitii barsiisutti deeme. Walittis haasa'uu jalqabne wal baraa dhufne. Haa ta'utii garuu na amantanis na amanuu baattanis ishee fudhee galeen hanga baatii tokkootti gonkumaa qaama isheetti na butuu didee. baay'ee
baay'ee ulfaataadha mitire. Maatii kiyyattis bilbileen hin himne. Boru waan ta'u calli jedhee ilaalaa akka waliin ciisuuf galgala immoo kadhachaa baatii tokko erga waliin dabarsinee booda hanga baatii tokko kanatti kabaja akka qabdus natti himne akkana jettee na gaafatte. Tarii umrii koo laaltee anaan ijoollee na jechuu dandeessaa. Ani garuu ijoollee miti. Dubartiin akkatti of eeggattu haati kiyya umrii koo waggaa 7 kaastee na barsiisaa kanan guddadhedha. Anaafsi kana dura waliin beeknu. Haala rakkina keessattiin jireenya kana keessa seenee si hin miidhu naan jedhiitii waaqa amantutti waadaanaaf galinaan jettee. Anis gonkumaa si hin miidhu amantaa kiyyatti immoo jabaa miti. Yoo feete amantaa ati amantutti amaniin waadaa siif galan jedheeniin baay'ee gammaddee. Tole yoos immoo ganama barii kaanee mana amantaa deemnee waadaa waliif gallanaan jettee. Mana amantaa deemnee luba mana amantaa sanaa waammanne waadaa waliif galuu barbaannaa jennee yeroo isaanitti haasofnu lakkii bifa kanaan miti. Wallaalummaadhaan yoo dhuftanis haa ta'uutii garuu ani abbaa isiniif ta'een karaa sirriitti isin qajeelchuun qabaa jechuun nu gorsanii. Torbee lamaafis kadhataa fi sooma nuuf kennanii akka seera mana amantaa sanaatti nu eebbisanii baatii tokko dhorkaan torbee 2 soomaaf sagadaan baatii tokkoof guyyaa 17 booddee wal qunnamtii saalaa waliin yeroo raawwannu mucayyoon kabaja ishee waliin jirti. Baay'ee waan of kabajeef anis deebiseen ishee kabajee. Waaqti hagam akka inni na jaallatu gaa'ela kanatti seeneen naaf galee. Waan hunduma koo of jaallachuun jalqabee. Kanan duran jiraadhurra jireenyi hundiyyuu haaraa ta'e natti mul'ate. Ofii raawwachuu baatanis jechamni warri adii tokko akka beekumsaatti fudhatan ni jira. Dhiiraaf haati manaansaa kabaja kan qabdu yoo ta'e manni isaa ifadhaa rabbitu balbala isaa eebbisaa jedhanii haasa'u. Sababiin isaa immoo ishee irrattiin ala shakkii gara biraan qabu. Manni isaa guutuu ta'aafi. Kanaan dhuguma jechamni kuni mana koo keessatti raawwate. Barnootan waggaa meeqa dhama'een olitti haadha manaa koo kabajuun jalqabe. Isheen ijoolleedha. Haa ta'uutii garuu akka ijoollummaa ishee miti. Baay'ee beektuudha. Hubattuudha. Kana godhi akkana godhi akkanatti sirreessi jettee isheetu na gorsaa. Harki ishee baay'ee natti mi'aawaa. Bakka hojii deemeen hangan deebisee ishee argutti obsan dhabaa. Jireenya mi'ooftuu akkanaan eegalee. Yeroo sanatti rabbi milkeessuu baatus naaf ulfoofteellee gammadeen maatiin koollee naaf gammadanii. Haa ta'uutii garuu daa'imni otoo hin dhalatiin garaa keessatti boqote. Lammata ulfaa'uuf mana yaalaa guddaa deemtee yaalamuu qabda jedhaniini. Finfinnee fudheen mana yaalaa dhuunfaa yeroon ilaalchisu qarshii guddaa na gaafatanii. Yeroo sanatti dhugaa dubachuuf qarshii sana kanfaluu hin danda'u. Kanaan hojiin amma hojjechaa jiruutiin maallaqa amma kana argachuun ulfaataa waan na ta'eef haadha manaa koo immoo yaalchisuuf dirqama maallaqa kana argachuu waan hin qabuuf hojii gara biraarlee yaaluu akka hin qabu kan jaalalleen koo duraa nattaasofte amma natti dhagahame. Kanaan barnoota digirii 3ffaa nan qaba mitiire gita hojii kamirratti yoo hin dargame harka kiyya dhungatanii fudhatu. Anis dhaabbata mootummaa dhiiseen kan miti mootummaa barbaaduun eegalee. Kana yaadeen guyyaa 15tti naaf milkaa'e yoon jedhe eenyutu na amanaa? Mindaan doktara ta'een argachaa ture dachaa 15 dhaabbata biyya Ingiliz tokkoof qacarameen hojjechuun eegalee. Yeroo sana hojii barsiisummaa dhaabbiidhaan dhaabeen gara magaalaa Finfinneetti haadha manaa koo waliin ol dhufeen deddeebi'een hojjechuu jalqabee. Kanaan baatii 2ffaa irratti haadha manaa kootiin mana yaalaa deebisee yeroon geessu rakkoon qabdu. Haa ta'uutii garuu yeroo daa'imni gadameessa ishee keessaa bahu humna waan fayyadaniiruuf ulfaa'uuf ammallee waggaa 1-2 obsaanuun jedhanii. Tole jennee maallaqa tokko iyyuu toon kanfaliin jireenya keenya jiraachuu jalqabne. Waggaan tokkollee dubartiif salphaa waan hin taaneef hanga mana teessuti waan hin taane itti dhaga'amuu danda'a. Haadha manaa koof jedheen nama namaan gaafadheen afaanii fi haala hojiirra haa bartu jedheen biiroo tokko keessatti hojii ergamtuu yookiin immoo talaalaakii kan jedhamu akka hojjettuun taasisee. Dubbiin kan dhufe kana booddeedha. Haati manaa kiyya hojii eegaltee baatii 3 booda jaalalleen kiyya duraa hojiidhaan gara bakka haati manaan koo hojjettuu yookiin immoo aanaawwan Finfinnee keessaa bakka tokko bakka biraatti jijjiiramtee hoggantuu haadha manaa kiyyaa taati. Biyya walii yeroo wal gaafatan biyyi isaanii tokko. Namni biyyaa immoo Finfinneetti sanuu bakka hojiitti wal argatee baay'ee wal kunuunsa mitiire walitti dhiyaachuu jalqabanii. Haati manaan kiyyas na eeyyamsiistee guyyaa 2 mana jaalallee koo duraa deemtee laaqana nyaatteetti. Sanaan anis hiriyaan kee yeroo gabaabaa keessatti akkas wal jaallattani kuni eenyudha? Mee fidii mana barsiisii yeroon jedhuuni akka nama biyyaatti jaalallee koo duraa
fiddee dhufte. Anaaf jaalallee kiyya jalqabaa kabaja kiyyas dubartii fudhattedha mitiire. Anatu hin jaalladhuuni humna kiyya dhiisteeti na dhiistee deemte. Dhaqni kiyya bishaan ta'e. Dubartiin immoo gamna mitiire. Otoon beeksisiin maqaas akka haaraatti wal barree ani taphadhaa jedheen gara duubaatti darbe. Haadha manaa koo waliin taphatanii yeroo nyaataa na waamanii waliin nyaadhee dhugeen akka hanga ammaatti hin heerumnee fi haa ta'utii garuu heerumuuf jaalallee qabate yeroon gabaabaa ka isaan hafu nutti haasofte. Kiyyoon ulfaataa jireenya koo sa'aatii kana jalqabe. Haati manaan kiyya waa'ee koo mindaa hagamee akkan argadhu duraan hagam akka ture fi kanneen kana fakkaatan waan hundasaa itti haasofteeti. Amma jaalalleen koo duraa waa'ee koo guutuutti barte mitiire. Sa'aatii haati manaan kiyya bakka hojii jirtutti naaf bilbiluu eegalte. Anis dhaabii wanti kuni gaariin ta'uu haati manaan kiyya baay'ee nama gaariidha. Akkan si waliin turellee beektee qalbiin ishee akka na jalaa tuqamuun barbaadu jireenya gara biraa kana dura ishee dura akka hin qabu ture itti meen ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi suni guutummaa guutuutti akka dhaabbateeru haasofsiiseera. Maaloo gaa'ela ishee kanaatiif shakkii akka godhattu natti raawwatiini jedheen isheetti meem. Yeroo kana isheen barii mucaa xiqqoodha. Ati kan maltu anaaf malee isheef miti. Wantan siin jedhuun ala deemtee jennaan kan dura anaaf si waliin dabarsine akka amma na waliin dabarsaa jirtutti godheen haadha manaa keetti yerootiin sirraan adabaasaa ani dubartiidha gowwaa akka kee dhiira miti naan jette. Baay'ee sodaachuun jalqabe. Jaalalleen koo duraa dhuftee mana keenyallee buluu eegalte. Haalan itti bulu nagaa dhabaa ta'e. Icciitiin kanan duran dabarse boqonnaa na dhawwate. Kanaan dhumarratti jaalalleen koo duraa jireenya kee keessaa akkan bahuuf qarshii 200 naaf kennii jettee na gaafate. Yeroo kananis qarshii maaliin 200 siif kennaa? Akkam godheen immoo siif kennaa? Mindaa kiyya haati manaan koo ni beektii yoo barbaadde waan barbaadde taasisuu dandeessan jedheeni. Kanaan isheenis kanan guutu taanaan har'uman siif jalqabaa jettee natti dubbachuun nama biraa fakkeessitee bilbilaan sagalee duraan anaaf isheen haasofne riikaardi gooteettu. Abbaan manaan kee bar yeroo Finfinnee barnoota digirii sadaffaa baratu dubartoota biyya keenyaa hedduu waliin tureera. Akka tasaa ta'ee gaafadheen arge jechuun sagalee nuti waliin haasaa turre ni kennitiifi. Maalis yoo ta'e haadha manaa koodha mitiire aartee miira aariidhaan dhuftee na gaafati. Anis kun jireenya koo kaleessaatii maaloo dhiifama naaf godhii. Erga hojii kana jalqabdeeti manni keenya xiqqoo raafamuu jalqabee sittaafuu hojii kana dhaabii jedheen gaafadheeni. Yeroo kana haati manaan koo takkaa jalqabeeraa nama waliin wal bareen waa'ee kee beekuu jalqabee jennaan akkana naan jetaa'ee hin dhiisu naan jedhee baay'ee ittuun jeeqame. Haala kamiin haadha manaa koo fi mucayyoo kana addaan akkan baasu yaadaa otoo hin jiru jaalalleen kiyya duraa maallaqan siin jedhe akkaawuntii koo irratti galchi haadha manaa kee biiroo kana nan siif ari'anaan jeti. Duubatti deebi'een haadha manaa koo irratti sharri yaadu jalqabeen maallaqa kana nan kenneefi. Maallaqa kana yeroon kennuufi maallaqni kun guddaadha waan na ta'eef haati manaan kiyya eessa geessitee maatii keefis hin erginee amma dafii abbaa kenniteef baasii kanaan ala gaa'elli kun anaafis asumarratti haa dhaabbatu. Ammumaan tapha akkasii kan eegalte booddee ilmaan yoo horanne akkam na gochuu fi jettee natti bo'uu eegalte. Bitaa natti galee naannoo baatii tokko haadha manaa koo waliin wal cufnee gaa'elli kun waanuma diigamu natti fakkaate. Kanaan gara fedhetti haa ba'u jedheen mana amantaa deemeen kadhadheen yaa rabbii koo garaa haadha manaa koo naaf laaffis jedheen dhugaa jirtu dubartii kana waliin waggaa 2 akkan waliin ture itti himuuf nan murteesse. Kanaan mana amantaatti ishee waamee waliin teenyee manni keenya nagaa dhabeera. Bifa kanaan itti fufnaan gaa'ela jeeqamaa yookiin immoo nagaa dhabaa yookiin immoo walirraatii adda baanaa. Yoo walirraatii adda baane tarii akka yaada keeti firan qabu haati kiyya hiyyeessadha barnootan baranne jettee dhiphachuu dandeessa ta'a. Haa ta'utii garuu adda ba'umsa keenyaan kan miidhamu anadha. Ani dubartii akka kee lammata argachuu hin danda'u. Qalbiin koo immoo si'a lammataaf dubartiitti nan tuqamaa. Edaa yoo nan beeka jete hadhaa haasaa fudhu wantan sitti mun qabaa hodhu suuraa kana laalii sagalee kanas dhaggeeffadhu jedheen tokko lamaan waanan kaleessan dabarse kashlabbees akka hin taane ishee waliin qofa jireenya akka hin qabu akkamitti akka jalqabne akkamitti akka dhaabbate wantan amman isinitti hime mana amantaa keesseen bo'aan isheetti hime akkana naan jete. Sagaleen kun kan ishee akka ta'e anumtuu shakkeen ture. Haa ta'utii garuu karaa kam akkana ta'a
jedheen gonkumaa yaadeen naa dhufuu didee jireenya kee kaleessaatii har'ammoo dhiibbaa nurratti fidaa jira maal haa godhu waliin hin hojjedhaa hoggantuu godhaa jettee yeroo na gaafatu akkuma sitti hime hojii kana dhaabii bakka biraatii siifan barbaadaa yookiin immoo ofirraa isheedhaan butuu dandeessa taanaan hojjedhu jedheeni. Kanaan isheenis dhiifama naaf gootee walitti boonyee gara mana keenyaatti deebinee haati manaan kiyyas gaa'ela koo irratti dhiibbaa dhuuma taanaan hojii kamiyyuun barbaadu jettee baatii 4 mana erga teessee booda sammuun ishee ammallee na jalaatu qama jedheen naannooma jiraannutti hojii dhuunfaa baneefiin hojjechiisuun eegalee waggaa tokkoof walakkaa yeroo fidnu naaf ulfoofte ilma dhiiraa naaf deesse. Eega kanaatii maatii isheefis yookiin immoo haadha isheef obboloota isheef maatii koofis haadha koof abbaa koo obboloota koof baadiyaa keessaa baaseen magaala aanaa keenyaatti mana bilookeettiidhaan ijaareen baatii 6 dura gaa'ela keenya eebbisanii keessa jiraachuu eegalanii jireenya kiyya duraa dafeen haadha manaa koottaa sa'uu gootu akka gaa'elli koo hin jeeqamne na taasisee icciitii ofii kaleessaa dhoksuurra iftoominni baay'ee bareedaadha. Otoon jalqabumaa akka garaan haadha manaa koo qulqulluu ta'ee anis qulqulluu ta'eera ta'ee qarshii sanas hin nyaatamuun ture. Kanaan jireenyi kiyya deebisee toranaaf qabatee jiraachuun jalqabeen jedha. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftaa qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoode siniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa isaa dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu illee hin dagatinaa. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu qabdan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun ergachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa